Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota urjii tawaayidoo kan taatan marti keessan akkam jirtan, akkam yoo nageessan, akkam turtan. Amiin. Galateeffamuun amala isaa kan ta'e Waaqni Abbaa keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffame nuuf haa ta'u. Egaa ergaa ariifachiisaan qabadhee dhufe innis maalidha? Akkuma samoona kana YouTube irraa badee inni beektu maaliif jennaan ebba albama guutuu kan koo jechuudha. Golabee guyyaa fulbaana 15 gama yookaan toora TikTokitiin ni eebbifama mana obboleettii teenyaa Caalitti jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu akka argamtan maqaa Waaqayyoon isin gaafanna jechuudha. Egaa eebbi kuni guyyaa roobii yookaan immoo fulbaana 15 galgala akka Itoophiyaatti sa'aatii 2 irratti eebbifamu. Kanaaf kun ergaadha. Ergaa kooti gatiteef hundi keessaniyyuu warroonni urjii tawaayidoo hordoftan video kana share nuuf godha. Namoota biraan hin gaamneef nuun ga'a. Maaliif ergaa gatiteef obboleewwan keenya eebbifamaa. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Kabajamaa Waaqayyoon isin haa kabaju. Akka hin hafne maqaa Waaqayyootiin waamamtanii jirtu marti keessaniyyuu eebbifamaa.